Rattis naannoo mana hojii mootummaa hunda keessatti aadaa ta'eetiin akka itti fufuu barbaadameeti jechuudha. Sirbii sadii obsaa jedhu bifa haaraan dhageeffamuun maaltu duub jira? Gaafa hojjennee gadhiifnu akka duulatti nama duulaa bobba'eetti nama jiru immoo akka nama duulee mirgaan galeetii jechuudha. Soomaaliyaatti haleellaan boombii lubbuu namoota hedduu galaafatti. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura an Asli Galgalo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaan mootummaa naannoo Oromiyaa irraa eegalee sosochii dubbisaa jalqabsiis. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa afaanii fi baruu ta'e qulqulluu ijoo aadaan dubbisaa hawaasa hundi biraatti laafaa dhufee jedha. Yaadii uummata dubbisaaf dammaqsuun dansa ta'ullee akka ammaan dur baratameen hojiin bifa duulatiin jalqabamu yeroo hundaa fiixeen hin ba'uu jedha. Guyyaan irraa kabajamuun kuniin kaayoon isaa maanii jedhee maatii olaanaa hoogganaa itaanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Biraanuu Guuxee gaafate. Aadaan dubbisaa dhaloota ammaatis ta'ee dhaloonni boruus bu'aan dubbisaarraa argachuu danda'uudha qabuu fi faayidaan dubbisni qabu beekeetiin itti gargaaramu akka qabuuf yaadameetiin kan inni sagantaan guyyaarraa guutummaa Oromiyaa irratti kan baname. Akkuma beekamu dubbisni sammuu namaa qara, dandeettii namaa dabala, beekumsa namaa dabala. Kanaaf namni kitaaba dubbise nama guutuudha jedhameetiin fudhatama. Kanaaf dubbisni guutuu nama godha mata duree jedhuun qindeessummaa biiroo aadaa fi turizimiitiin biiroo barnootaa wajjin ta'uudhaan godinaalee Oromiyaa hunda keessatti magaalotaa fi aanolee qabnu keessatti guyyaan dubbisaa kun ifaan jalqabameetiin jira jechuudha. Ji'aan ammajii afuritti kan amma har'a saaqameetiin jedhe kun ji'a itti aanuttis afurittiidha kan dabalataan idilaayeetiin itti fufu manneen barnootaa keessattis itti fufa. Dhaabbilee mootummaatii miti mootummaa birattis naannoo mana hojii mootummaa hunda keessatti aadaa ta'eetiin akka itti fufuu barbaadameeti jechuudha. Maaltu ta'a fakkeenyaaf hojjetaan mootummaa hojii dhiiseet kitaaba dubbisuu deemamoo? Hojjetaan mootummaattis haa ta'u manneen barnootaa keessattis sa'aatiin fudhatameetiin dubbisni aadeffatameetiin itti deemuu danda'uudha qabu guyyaa guutuudhaan miti dubbisaa irra kan oolan. Xiqqaatee sa'aatii 3 haga sa'aatii 4 gidduutti sa'aatii tokkoof jechuudha. Aadaa dubbisaa kana guddisuudhaaf manneen kitaabaa jiraachuun barbaachisaadha. Oromiyaa keessa manneen kitaabaa hagamtu jira. Wanni yaadame jira ammoo manneen kitaabaa babal'isuudhaaf. Manneen barnoota hunda keessatti manneen kitaabaa jiru. Iskuulii irraa kaasee hanga yuunivarsiitiittis haa fudhannu elementarii keessattis yoo ta'eetiin jedhe manneen kitaabaa manneen barnootaa hin qabne baay'een hin jiru. Yoo jiraateeyyuu ta'eetiin jedhe isa kana guutuun isa kana cimsuun misoomsuun dirqama. Tole obbo Biraanuu baay'ee galatoomaa. Galatoomaa ulfaadha. Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo addunyaa jalqabaan gaanfa Afrikaatti ergama addaa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoon waraana kaaba Itoophiyaa furmaata barbaaduuf kalee Maqalee ga'ee deebi'uun gabaafama. Dubbi himaan TPLF Getaachoo Radaan Obasanjoon hoogganaa naannichaa waliin mari'achuu tuuta isa gubbaatti maxxanse. Dhimmichi irratti ministeera Haajaa irraa yaada dabalataa argachuuf yaalii taasifnee hin milkoofne. Oduu waancaa Afrikaatiin gareen biyyoolessa Itoophiyaa taphata jalqabaa mo'amee tapha bor Kameruun wajjin qabaniif haal barbaachisuun qophaa'uun isaa leenjisaan Wubaatu Abaata hima. Cameroon have a strong squad and gareen Kaameroon cimaa fi muuxannoo gaarii akka qaban beekna. Haa ta'u malee nus tapha kanarraa waa arganna jennee qophoofneerra. Tapha boruu irratti waa argina jedheen abdadha. Dirguddaa Soomaaliyaa Mogadishuu haleellaan boombii lubbuu namoota 8 galaafattee 2 hedduu madeessite. Haleellaan dhaatuu buufata Arbiyyaatti raawwate kuniin manneen hedduu fi konkolaattota karaa turan barbadeessuu himan. Gareen Al-Shabaab haleellaa kan raawwachuu itti gaafatamummaa fudhatti. Kooriyaa Kaabaa misaayil saffisaa fi fageen dheeraa imaluu furguggiisuu himti. Biyyattiin bakka bulchiinsa argametti torba keessatti yeroo lammaffaa fi misaayil dhukaasti. Biyyattiin kan irratti yeroo kamuu caalaa milkaa'uu himti. Itoophiyaatti sagantaa torbaan dabkees geggeeffameen Gulantaan Fiild Maarshal tokko Jeneraal Guutuu 4 fi Leeftinant Jeneraal 14 kan kennamuun yaadatam. Jeneraal Kature Biraanoo Juulaaf Gulantaan Fiild Maarshal kennamuun dubbii ijoo ture. Dhimmichi kan irratti waayilikeen kutaa afaan Amaaraa Haayimanoota Shanaa fi Jeneraal Baacaa Dabalee waliin turtii taasifte. Sadarkaan margatan irratti miira akkamii akka qaban dubbachuun eegala. የሰራዊቱ አዛዦች ማዕረግ ተሰጥቷል። አጃጆታ ወራናፍ ሙዳምኒ kennameera.
anis isaan keessaa isa tokko ta'uu kootti guddoon gammade. አዲስ የሰማነው ሹመት የፊልድ ማርሻል የሚል ሹመት ሙደምኒ ሀራ ዳገኘ ከን ፊልድ ማርሻል ጀደሙ ኩኒ ነምኒ ቶኮ ማሊዮ ሚልኬስ ሰደርካ ከነሙ ፊዮኪን አርገቱዳ በምን ሁኔታ ይሰጣል የሚለው ያው አዋጅ ውስጥ አለ ሀለ ከሚን ከነማ ከንጀዱፊ ለብሲ ኬስ ጅራ ሙደማ ሰደርካ ጄኔራላ ኦሊቲ ከኑን ዮ በርባቺሴ ዴሱማ ሚኒስትራ ሙሚቻኒ ፕሬዝዳንቲን ቢየቲኒ ከኑ ማሊዮ ራወቴ ከነማፍ ከንጀዱፍ አሞ ቢዮታ ገረገራቲ ሙጠኖን ጅሩ ገረገራ yeroo garii kabajaaf kennama kanneen yeroo dheeraaf tajaajilaniif kabajaaf kennamuu danda'a lammeessoo ammoo olaantummaa seeraa mirkaneessuuf raawwachiiftota siviilii birattis biyyoonni garagaraa gulantaa fiild maarshaalummaa kennu fakkeenyaaf biyyi pireezidaant Puutiin dursanii raayyaan deebi'ee akka gurmaa'uuf hidhannoon niwukileeraa isaanii akka hin badne raashiyaanis olaantummaa ishee qabattee akka itti fuftuuf nama raayyaa gurmeesseef fiild maarshaalummaan kennameeraaf. waraana keessattis fiild maarshaaliin ni kennama fakkeenyaaf joorj waashingtan akkuma kanaa fiild maarshaaliin kennameeraaf walwaraansa wayita sana turetti gochaa gootummaa raawwateef kennameefi gara Itoophiyaatti wayita dhufnu ammoo akka ammaa kana gantoota biyya keessaa fi alaa bu'uura godhachuun biyyoonni alaa gurguddoon tarkaanfii yookaan waraanni Itoophiyaa diiguu nu mudatee hin beeku hidhannoon raayyaa saamamee Itoophiyaan loltuun qabdu wayita jedhametti qabsoon taasifamee biyyattiin diigamurra waraannis bittinnaa'urra kan eegee fi waraana adda ta'etu nu mudate kanaanis Itoophiyaan ammoo nama gootummaa akkasii raawwatee fi diigamurraa hambiseef gulantaa fiild maarshaalummaa kennuun yoo itti xiqqaate malee hin baay'atu. ይሄ ማዕረግ ምናልባት ለሌላ ሰው በቅርቡ ይሰጥ ይችላል ጉላንታን ኩን ዴኘት ተሪ ነማ ብራፊለ ከነሙ መለከን ጀዱ መደን ኬኛራ ደጋ ጅራ ሚኒስትር ሙሜራ ይገሌ ነምኒ ዴኘት ከነሙ ፊመሉ ጅራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፈለገው ማዕረግ ማድረግ ይችላል ሚኒስትር ሙሚቻ ጉላንታ በርባዴ ጎደቹ ደንዳ ኢዲሌቲ ሚኒስትር ሙሜ ጉላንታ ከሲ ካየተ ከንጀዱ ለብሲን ቀብኑ eenyatti nama biraatti kennama kan jedhuu fi ani kanarratti wanti hin beekun jiru haa ta'u malee Itoophiyaa keessatti kun yoo kenname gara fuula duraatti namni biraa hin argatu jechuu miti kanaaf namni fiild maarshaaliif ga'umsa qabu argachuu danda'a gara fuulduraatti. በቅርበት ይሄን ጉዳይ የሚከታተሉ ሰዎች ነሞኒ ዲማ ከነ ዴኘት ተርዶፈን ገማ ገራገራን ቄቃ ዴሳ ቱረን ከንጀልቀባ ኩኒ ወራና ኢድል አዱኛው ሶይንታኔ ወራንሰ ወሊኒቲ ከናፍ ጉላንታ ፊልድ ማርሻሉማ የሮ ወራንሰ ወሊኒ አከሲቲ ከኑን ራያ ከንጊቱሚቲ ጀዱ አከሱመስ ሀሪሮ ኡመተ ጊዱ ጅሩ ከን ዲቡዳ ከን ጀደንስ ጅሩ ከናነችስ ራያን ኢትሰብያ ኩፌራ ከን ጀደንስ ጅሩ ከነረት ያኒ ከሰን ማሊ ራይቱ ፌል አድርጓል ይላሉ የሚለው ትራሽ ነው ለምንድን ነው ራያን ኢትሰብያ ኩፌራ ከን ጀዱ አከ ኮሲቲን ለካ ማሊፊን ከነ ጀደስቲ ፈካቲ ኦቶ ወራኒ ኩፌራ ተይ ቲፒኤልኤፍ ዮና ፊንፊኔ ጋሌራ ቲፒኤልኤፍ ከናሲ ባሴ ወራኒቻ ነሞኒ ከነ ጀደን ሰሙ ፈያሌሳ ቀቡ ጀደ ያዱ ኢትዮጵያኖታ ኢሳን ሲሪስ ነቲን ፈካተን ተሪ namni kun juntaa maqaa jijjiirratita eenyuree bakka diinni amma argamutti kan gaheen waraanan miti kun kufaatii miti kanaaf ammoo afaan keenya guuttannee dubbachuu dandeenya boru ganamas waraanni jira wayyaanee haga balleessunutti waraanarra jirra inni biraan ammoo waraana idil addunyaati kan jedhamu maali gulantaan fiild maarshaal haala akkamiin kennama kan jedhu dubbisuu ni danda'ama yoo dubbise Ingiliz Ameerikaa fi Raashiyaan akkamiin kennu kan jedhu dubbisuu danda'a nama wareegamuuf qophaa'ee fi lubbuusaa kenneef maaliif kun kennamaaf jedhanii mormuun fayyaa dhabuudha ለምን ይሄ ይሰጠዋል ብሎ መቃወም ጤነኝነት አይደለም sirbii artistiyoosaan gitahuun kamata dureen isaa sadi obsaa jedhu dhiyen kan biif haaraan dhageeffamaa jira sirbii fulbaan keessa gadhiifam kuniin YouTube irratti ammaatti yeroo miliyoon 5 ol daawwatamee jira erga hoganooti siyaasaa manidhaatti gadhiifaman ammoo akka haaraatti qoodamaa jira gaafinni gadhiifameef amma garaagarummaan jirtu maali Hamza Hussein artistiyoosaan dubbis miillisaa tokko miti
sun gaafa hojjennee gadhiifnu akka duulatti nama duulaa bobba'eetti nama jiru immoo akka nama duulee mirgaan galeetii jechuudha. Maaliif paartii dhimtii yookiin yoo isaanis sagalee ummata sagalee nukkaamameeti yookiin sagalee nama sagalee nukkaamameeti jechuudha. Weellisummaa jechuun sanaaf immoo wanti sagalee site sun birmannaa argatee yookiin dhageetti argatee wanti barbaaddu sun ta'uu caalaa natti nama gammachiisa milisaa tokko miti. Mata dureen sirba kanaa Sadi Obsa jedha. Maal jechuudha? Eenyuu fi ergaansaa ergaa akkamii of keessaa qabame sana gabaabsinaayi? Sadigaa waa baay'ee wajjin wal qabata. Fakkeenyaaf sumsumoo fudhatte sadii tokko keessaa yoo iftee baalaansiin godhuun jiga jechuudha wanta irra keessu. Of eeggannoon sadii, gorsi sadii kanaan gadi namummaadhaa baafta jechuudha. Of eeggannoo sadii kennita ilma namaa tokko. Sana oloo darbee waan hamaatti tarkaanfiin kee kan gorsaa fi of eeggannoodhaa olii ta'a jechuudha. Hammeenyatti deemta yookiin illoltaa yookiin ofirraa fachiiftaa yookiin waa tokko goota jechuudha. Itoo namummaadhaan bahin obsi sadin darbuu lama obsine sadi obsine fiixee irra jirraa yaada jedhu dabarsuuf achi keessatti. Mata dureen sirbachaa Sadi Obsa jedha. Garuu namoonni keessumaa ammatti bakkanaa mata duree isaa bulloo akka waan ta'e hin qooduu yaada kee jijjiiruuf han barbaanneetu bullootu jedhame faa sittin tolu. Gaafa istiidiyoo keessa osoo sirbi kun hin bahin namni akka bulloo jechuu ni danda'u tilmaameen ture. Garuu karaa lamaan egaa dabarfanna jenneeti. Meen poointiin sirbichaas waa'ee bullooti. Ishuun akka uummataatti tures waa'ee bullooti. Qilleensis furri keenyas lafti sadiinis dachee Oromiyaa keessatti yeroo sana waa'ee dhuma bullooti wanti qalbiin uummata keenyaa irraa hafaa ture. Akka sana jechuu danda'u nan beeka garuu itti yaadeen Sadi Obsaan kun immoo ergaan ani waa'ee bullooti wal qabatee dabarsuu barbaadeedha jechuudha. Kanattiin Sadi Obsaa achirra kaa'e. Maaliif falaasabichas mannichi waan beekuuf qaamni itti himamus qaamni himus waan beekuuf karaa sana ergaa koo dabarsachuu barbaadee ta'anii mata duree godhee jechuudha. Bulloon maaloodha garuu bulloon eenyu yookiin immoo maali? Bulloon beekamaadha. Farda jechuun immoo akka Oromootti Oromoon ofitti aansee farda jaalata yookiin namatti aansee farda jaalata. Farda sababni jaallatuufis tokkoffaa waan iddoo inni barbaadu isa qaqqabsiisuu fi wanta gaafa diinni itti dhufe isaan ofirraa qoluuf waan qaqqabsiisee waraanuuf waan fuuldura deemuuf farda kana ka jaallatuuf jechuudha. Fakkoofni farda kanaas akkuma uummanni irratti walii galee fakkeenyaaf uummanni fuudheetii waan sana bulloodhaan jawaariin fakkoonfateera jechuudha. Kanaaf immoo uummanni kiyya sirriitti waan keessa koo argatee natti fakkaata sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuudha. Afuurri keenya walitti dubbate akka natti beekuu hin danda'amaa jechuudha sirriidha. Muuxannoo kana durumaan fedhii kee yookiin immoo dandeettiin kun keessa kee jira barnoota sii jabeesse moo erga barnoota seenteetu waan kana gabbifachaa deemte moo? Aartiin kennaadha. Waan barbaadde argattu sun taane dura of keessatti argita. Kanaaf immoo ijoollummaadhuma kiyyaa kaasee daa'ima waggaa labaatii kaasee mallattoo sirba jaallachuu maatiin koo akka irratti argaa turan natti himaniiru. Irra caala immoo daran akka bilchaadduuf akka hojjedhuuf kan na gargaare barnoota digirii koo lammataa Oromoo Fookilanda Liitireechar jedhu baradhee achi keessatti irra caalaa waa'ee gola hawaasa Oromoo eenyummaa Oromoon kaleessa eenyu ture har'a eessa jira karamittis deemaa jira waan jedhu kana sirriitti fiicaanii baranne. Dhaggeeffattoota sagantaa irraa aganumaa galgal kanaa fi sirbi yoo sanii dhiifna itti gammada.